Kebor Multimedia Production. وما التسخير فكر للحلال وإن كنا نساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال ما شاء الله أسيواتي سلالني أكمل بريدني إسلام ما كانت بريد سكناف الحمد لله رب العالمين قيا دامة درين نوقباي مال جدا قتي كي جدا إيشان قتي كي your value واقاس قيمتك قتين كان كي خليسة هذا إسلامومان در سنوتا دربان كيسا قتين كي مال دوره أما مو هذا إسلامومان قتي كي سيكنه همم تورته إسلامومان قتي كي نفسم فيدمني دوبرتوني مال حجتن كان جرودا سنوتا دربان كيسا مال فكان يورو جنو أكما بولتين تيجي إبسيتي هندوني مال نجتو dubartini akka summii du'a bofa wantoota badaa addunyaa kanarra jiran hunda caalaa dubartitu irra hamtuudhaan jedhan jechaadha yeroo yahudaa fa'aa bira dhaqnu dubartiin abaaramtuun yeroo haydiirra jirtu maal jedhanii wanti isii tuqee fi wanti isiin tuqxe hundinuu najisa jedhanii jechaadha like akkasuma roomaanonni illee nasaaronni illee hamma namummaa keenya shakkaniitiin konfiraansii guddaa ta'an takka gahanii jecha kanniin hundaa bira dabarree islaamummaan gatiin nuu kenne maalidha yoo jennu jalqabuma abbootii kalee jaahiliyyaa keessa dubartii awwaalaa turan san intala shamaraa akka salphinnaatitti ilaalanii awwaalaa turan san akka kunuunsan labsiidhaan gadi baasecha namni intala lama argatee isaan immoo karaa rabbiin jaalatu irratti kunuunsee isaan guddisee maalii jedhanii ibiddarra ataqamaa jedhu jechaadha akkasuma ikoonomiik raayitii irratti illee yoo ilaalle waggaa 1300 dura islaamummaan ummata dhihaa durseeti jecha mirga ikoonomiik raayitii illee kan kenne dubartootaaf ittaan suudhaanii dubartiin amaanaadha ما جرى الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حقا ضعيفين اليتيم والمرأة حقا نما لما أكان أكيكشيسا جدا إنه فينو يتيما في جبرتي رجال نتي أمانة لا أكامان نتي ميدم نف رسولي أمانة نكنني جراني رجال جبرتي من إجارم تقفتي هنقلتو جتا mana ijaarti karaa hammas dheeratu san karaa hujjaajoonni sahraarra deemanii hajjiif deemaa turan san maal goote isin kaanaalii Zubeydaa jedhamee agammaatitti karaa beekamu jira jechaadha maaliidhaaf adeeman hujjaajoonni karaa irra deeman akkasuma bishaan gahaa makka keessatti kan dhiyeessaa turte mootittii tana jecha maarree dubartoonni kaleessa mirga kana fayyadamanii maal gumaachan yoo jenne saayinsii keessatti teeknooloojii keessatti fayyaa keessatti ilmii keessatti waan hedduu nu gumaachanii jiranii jecha fakkeenyaaf ilmii keessatti yoo laalle Faaxima Talfihri yeroo jalqabaatii fi yuunivarsiitii kan ijaarte yuunivarsiitii akka Harvard Oxford guyyaa hadhaa Awurooppaa keessatti beekaman hunda dura bu'uurri akaadaamii eenyu turre kalee dubartii muslimaa turtee jechaadha hadha garuu eessa jira baroota 2014 as jechaadha yuunivarsiitii seenuudhaaf qormaanni eessa qoramu yuunivarsiitii seenanii qoramaniimi an jecha gaafa fiildii filadhu persantii 10 hin caaltanii nu jiran jecha barattoonni shamarranii yuunivarsiitii keessatti persantii 10 hin caaltanii nu jiran garuu achi keessa ammaan yaadee persantii meeqatu shamarran muslimaa yuunivarsiitii kana keessa argama kan jedhu ijoollee jamaadhaan walitti dhiyaatuun gaafadhee shamara 2 shamara 3 shamara 4 shamara 5 kilaasii tokko keessa shamara 5 hin caalu jecha yuunivarsiitii keessatti kalee garuu eenyu ijaaru shamara muslimaa turre jecha mee hiriyoota
hiriyoota teessan yuunivarsiitii jirtu gaafadha. Maaliidhaafi bu'uurri akaadaamii nu ta'u waliin maaliif hanqan? Hayyee baay'inni keenya haa hafu. Sanuma keessaa yoo xiqqeenna achi argamne sanii maaliif bu'aa dhabe? Baay'inaan keessan jiru bakka barbaachisnutti qabxiidhaan hin jiru kun maaliif ta'e? Waraana tokko keessatti waggaa 13 sahaabotaa fi rasuula waliin lolu. Nuseybaa binu Kaab binu Amruu binu Najjaar jedhamti. Dubartoonni hedduu qabnaa jecha bakka hunda jira. Ilmi keessatti illee akkuma reefu ibsaa turanii barsiistuun Imaamu Shaafii keessaa takka dubartiidha. Eenyu Natiisaa jecha. Dhaalmaa dagatamti. Seenaa dagatamti. Barsiistuu imaamaa akka turte dagannee jira jechaadha shamarran. Garuu maaliifi warroota kalee saayinsii keessatti yoo laalles Mariyaama Talistallaabiyaa GPS yookaan lookeeshinii amma nuti fayyadamu namoota badii garaagaraa hojjetaniif maaliidhaan barbaanna? GPS dhaanti yookaan ground position system kan jennu lookeeshinii yeroo jalqabaatiif dubartii muslimaatii jechaadha wanta kana kan hojjetu. Eenyu jedhamti? Mariyaama Talistallaabiyaa jedhamti. Kana hunda seenaa kana hunda dagannee hadha nuti eessa jira kan jedhu yoo gaafannee waan nama dhibuudha jecha. Yeroo takka takka seenaa keenya dubartoonni seenaa kalee dubartoonni dalaganii fi wanta amma nuti irra jiru yoo laallu baay'ee wal dhaha. Gaaffiin jidduu keenya jiru baay'ee adda fagoodha jechaadha. Marree dubartoonni kunniin kalee akkan hojjetanii nu hoomaaltu nu hanqate waan jedhu keessa barreessituun biyya Ameerikaa takka Sheryl Sandberg jedhamti. Yadi Yumna li Mark Zuckerberg jechuun Mark Zuckerberg dammoo ra'iisa feesbuukii kan ta'e akka harka mirgaatitti hojjetu barreessituu faranjiiti. Garuu kitaaba isii san keessatti maal ibsiti? Dubartoota dalagaalee garaagaraa keessatti maaliif hin milkaa'anii dalagaa keessatti barumsa keessatti yeroo hedduu maaliif dhiiraa gadi ta'an jettee yoo keettu tokkoffaa irratti sababni isiin keette maalidha? Al-khawf sodaa jechaadha. Ummuu Umaaraa yoo laaltan Nuseybaa amma reefu seenaa isinitti himaa ture tana ta waggaa 13 waraana keessa turte rasuulatti dhuftee يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال إتين سلا نتمالي لاتي أكديرون القرآن كيستي إبسامن مالك مكان كنا تهمني جتة غافتي جتشال غرو قرآني رهجرة هذا وزي إبان إفتباتيتين أكا هبتمتين إبسيني جتشال الذكر يرو جنو هي للذكر والأنثى متى غرو غافي سنين ديبين أجرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات هذا الماتي في آية كذا وأجرا سبب غافي أمس قولة بنت ثعلبة لما ظهر عليها زوجها يرى أبا مناسي أتي أكا حالة تيات جلسا ماجد رسولة الأدئين إما كان غافة مالي أن هذا منا كان كتاون دندو رسولة غافة دايتين إرغسي رسولة بردت إرغسي رسولة بردت إتمت جيشا إما كان يرو إتمتو رسولي أكنا ننجد أبا منا كي جنانين وقال الرسول حرمت عليه جنين حرام الرتتاتي جرتا أبا منا كي إتمتي جنين يا رسول الله لم يذكر طلاقا جتنسل طلاقه نفسني بين يا خالصات الجناني والرسول يقول بقى حرمت عليه أن كانوا ما بيكا جنانيني جتشال مرت وانت سنين جتشو بربادو شمران بقى كيسن كاليجتي ديبيو فيالا وان كالي قتيك إنك كالي نتي إما تراني رسول الله جرني صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة يرو قيامان دابت وفي يد أحدكم الفتيلة فليغرسها يرو قيامان دابت حركة جيسن حركة بقلتون تكجرات بقلتون سندابو مالي يو ساعتين تنسيقه بقلتون سندابو مالي غير تكال سنشويني جدا السلام عليكم ورحمة الله
Kebor Multimedia Production.